guyyaa sanatti qophoofna ijoollee fi wayyaa tokko uwwisna meetiif garuu haala mijeesse. Asii gadi yeroo deemnu maazari bira keenya deemnu jechuudha. Jechuun maadha? Maaliif keenya deemne reshee qobaatti hambisne? Isheen akkamitti rakkoo hojii? Maal rakkoo qaba maal? Maal rakkoo qabatu hin taane afaan nama baadiyyaa beekta gaa waan tokko jira. Maaliif isaanirraa baqatte amma yoomitti isaanirraa baqatte? Maaliif isaan? Waan eenyu ture ankotiin jedha lamaan ishee ankotiin jechuun nan danda'a dhuguma dubbanne. Danda'amaan jedhu dhuguma. Kan koomiti nama biraaf godhatte isheen otoo jedha siifis kabaja keessa sirriidha. Moo hojjettuudha innee fuunee danda'a. Hojjettuudha. Isheen immoo ayyoo siin jette. Muka. Kottu mee dhagaa kottu. Kottu oduu cimaa jira. Dafka. Maaltu jira? Oduu cimaa jira waan sitti mun qabaa waan fataa si godhu waan si gammachiisu waan si qabachiisu sitti marqa. Dafka oduun sana jala qoraan naan deemu naan dhufu. Oduun maal godhaan oduun barbaadu? Maali oduun? Waan nama gammachiisu jaalmee waan oduu miti. Si gammachiisa. Waan argitee hin beekne waan yaaddee hin beekne si ta'a jechuudha. Dhageessa. Maal immoo akkamii waan isaa? Akkamii? Sitti bareedeera. Na hoos kudhisi maalidha ishee? Amma waan hin jedhu hunda fudhatanii. Maal ilaaltu sirriitti? Jaldeesuma godha gamoon fakkaata. Na ilaali. Waan hin jedhu? Waan hin jedhu hundaan taqabbaltanii? Eeshi. Wanta haaraan sitti. Waan yeroo hunda hawwaa turte. Waan yeroo hunda eegaa turte. Eeshi. Kataaf fedhee si dhufeera. Akkaataa akkamitti akkatti fudhattan hin beeku. Maali? Obboleettiin koo Wallagga koottaa dhuftan malee. Wallagga? Koottaa cumboo nyaadhaa. Cororsaa nyaadhaa. Itittuu dhugaa. Koottaa jechuun maali? Koottaan maali? Yeroo kana kaanee akkamtu Wallagga dhaqna? Namni akkamitti dhaqa? Koottaa jechuun maalidha? Akkamiin akka deebii wayii koottaati. Ijoollee kee haadha manaa qabadhu koottuuti. Sin arguu barbaanna. Gara waggaa 8 sin argin ture irraa moona. Qophii addaa qopheessineeti sin koottaa. Yoo dandeesse miinzolii qabadhuuti koottu. Sargiidha moo? Miinzee qabadhu? Miinzolii namatti dabaliti. Yaa nama amma tokko. Hamma waan si isu danda'u itti dabalii nama amma tokko dabala koottu. Millaashii immoo nu waamu mana lixaan waamu. Mana lixaadha. Millaashii taane mana lixaadha machitti. Millaashii afaan keessaa akkam bada. Mana seenaa naan jedhamu. Millaashii on jedhe. Inni sarriin. Ol na deebisu. Mana lixaadha. Garuu an maatii kee takka nu waamanii beekanii maatii keessattuu maatiin kee warrachi nu waamanii illee beekanii. Akkas jechuun isaanillee bareedaadha. Nuyi isaanii dhaqee tola baranii turudha. Tola baran turudha. Namni baay'een akkas jedhee maaliif siin waamanii warri kee malee warri isaa maaliin dhufanii fa'aa jedhu warri jiraa maal dhufanii warri jiraa maal dhaqanii naawwan namni jedhanii. Kiiloomeetira 420 fageenya isaa sarara. Sarratti as dhufuuf waan tokko hin barbaachisaa. Nus garuu qophoofnee waan hin beeknu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Amma isheen haaluma jiru laaltee dhuftan malee isiniinis ijoollee keessa arguun barbaada. Ijoolleenis wal baruutu irra jira jettee gaaffii kana dhiyeessite na dawwaltee. Kanaaf akkamitti yaadda? Kana sitti maalima? Kanuma si mari'achuu barbaada. Dhugaa qubni gara waan taa'ee si mari'achuu barbaada. Ay maal rakkoo qabaaree hin deemine.
Deemna Marrakkoo qaba yoom faati? Guyyaa san murtaa'eera. Torbee lamaan kana. Torbee lamaan kana. Maal goone dhaqnagaas? Wanti godhamummaa akka biyya keenyatti waan baay'eedha. Isuma waan hin beeku akka biyya keessanii nama fakkeenyaaf shawaadhaatti Wallaggaraa akka aadaa Wallaggaatti yeroo dhaqanii maal godhanii maal fuudhanii dhaqu. Akka aadaa Wallaggaatti dhaquu dandeessaa? Eega akka aadaa Wallaggaatti dhaqama malee maanni qoqqorattee waan barbaachisu. Sitti baay'ata. Goggootee dhaqxa. Sitti baay'ata. Maal mana lixaadha maal gochuu deemna maal durba dubbachuu deemna moo? Oho mana lixaa gaafa deemtu waan baay'eedha. Isumaan jedhama akka maal fuune deemne sham. Fakkeenyaaf amma ani yaaduma sitti hima malee akka sana akka qopheessuun barbaada. Aadaa keenyatti mana lixaa gaafa deemtu daabboo cuuphaa daabboo dhadhaadhaan akaayii qoriin. Maal isaantu qopheessa osoo malee ala baatee dhaqamu. Asii feetee dhaqxa. Isaan qopheeffata waan biraa. Ani sitti hima malee kana baannee naannoo achuma qophaa wanti qophaa'u. Garuu daabboon cuuphaan hin jira, akaayiin qoriin hin jira, fitfitiin hin jira, daabboon molmoliin hin jira. Maanni kun hoolaan hin jira. Hoolaan hin jira. Nyaata Nyaata qopheessee. Gilgilii asii farreetti fe'amee dhaqama. Tokko biyyatti hoolaan hin jira. Akkasuma immoo haadhaa fi abbaa fi ammaa haati fi abbaan jiraatan wayyaan hin jira gaabiin maal. Akkuma gaafa nani si fuudhee harka fuudhaa kenne ati illee yeroo dhaqxu waa kennu sirra jira jechuudha. Kun aadaadha moo waa gochuun garuu nuyi amma kana keessa hin galu. Nuyi amma waan goonu waan salphaadha. Akkas wayyaa naxalaa abbaa manaa fi gaabii isheef naxalaa. Isheen hangafa keemmoo qottisuudha. Hangafa keeti. Abbaa manaa fi gaabii isheef naxalaadha waan tokko goone hoolaachuma akka nu bitanii qophaa'anii nu eegan goona. Maaliif lafa baay'ee kunne waan naqnuuf jechuudha. Malee daabboo qoloo daabboo cuuphaa akaayii qorii maal kun hin danda'amu. Isaan amma yaadamu. Isaan qoreef niitummaa ka'uu mirkaneessuu ka'anii ol ka'an. Maalirraa ka'anii garuu duroo nu waamne bara durii nagaa qabnu nu waamne. Ay amma natti waan tokko illee baay'ee mijanne. Moo isaanis bakka ijoollee kanaan haarisinaa jedhanii ma yaadan. Haarisuma fedhaniitu. Haarisuma sirriitti yaadan. Irraanfachiisuu fedhaniitu. Akkas taana baay'ee baay'isadha kamaarri. Nama meeqa dabalannaree nama. Ijoollee sadan tokko. Nama nu faana dhaqochuudha. Nam sadan tokko dirqama. Miinzeen sadii dirqama. Bakka ilaalla kama namuma jijjiiru ijoollee jijjiiran ilaallee nama rakkoo qabarre. Kanaaf itti gammaduudha. Waa rabbiin an naqande maaliif hin naqu. Ijoolleen kollee dhaqanii warra isaanii maatii isaanii abbaa eessummaa isaanii adaadolii isaanii haa baranii haa arganii. Erga gaafa dhalatanii isaanii agarre yooma miidiyaa irratti footoo viidiyoo haa argan malee qaban arganiiru. Tokkoon isaanii agarre warra achi jiran warrumaas magaalaa Finfinnee keessa jijjiirantu arge. Ani iddoo sodaadheen afaan keessa qabadha. Sittan himaa rakkoon qabu ishee wajjin mari'adheen. Mana mari'adheen sitti man jedheen. Maara maal naquun jedhamu? Akka yaada kee ani qofaan murteessuun akkas teenyee dubbannee murteessuun baay'ee barbaachisa waan ta'eef. Innillee hin barbaachisa garuu naquun jedhu akkamitti illee namni warri naa baranii midhaan jedhee jara faana bakka PC uumuuf walii galtee uumuuf waan baay'ee godha garuu nuni otoo danda'ame duruma iyyuu dhaqnee toon baranii yookaan isaan dhufanii bareedaa ture garuu haaluma iddoo sana jijjiiruu tokko isaaniif isin mijatu kan maaf dhiise. Amma garuu isheen amma iddoo maduurii jirti moo akkamitti nu waamte? Isheen magaala jirti. Magaalaa jirti magaala keessa. Maarakkoo qabaree bakka qophoofnaa amma guyyaa sanaatti. Qophoofnaa ijoollee fi wayyaa tokko nu uwwisna. Meetiif garuu haala mijeesse. Asii gadi yeroo deemnu maazarii bira keenya deemnu jechuudha. Maacummaadha. Maaliif keenya deemnee ishee qobaatti hambisne? Isheen akkamitti dhaqanii hojjetu? Maarakkoo qaba maal?
Maal rakkoo qabatan taane afaan nama baadiyyaa beekta gaa waan tokko jira. Jechuun maaliif isaanirraa baqatte amma yoomitti isaanirraa baqatte? Maaliif isaanirraa baqatte? Maal dhokatti? Kun maal ta'u? Tokkoffaa kanaaf yooneen si marisu sirriitti si marisu barbaada. Isheen wanta godhamuu qabuun goona amma nuyi achi ol deemnee dhufnutti asii gadi wajumaan dhaqnee achi keenya yeroo deemnu fudhannee dhufu. Yeroo kun hin ta'u maal jechuudha? Akkam? Maaliif nu biraa hafti? Maanni afaan oduudha oduun jira kaa oduun jira. Oduun baay'ata waan ta'eef achitti asas jedhu nama samatu. Informationii tokko waan dhagaanii jiraniif ilaalchi isaan qaban sirrii ta'uu dhabuu danda'a. Kanaaf asuma keenya yeroo deemnu dhufnee fudhannee akkas ta'e yaada. Kamitti yaaddate? Maal akka isheen akka nu biraa maaf hin qabdu indee? Maal jechuudha? Booddeen na artaka. Achitti waan tokko dhageesse na artatu fiika. Haa jedhani kaa waan jedhamuu malu nu duuba sinuma jedhumti. Nu duuba suma jedhu. Otoo dhageessu otoo argitu jechuurra inni si duuba mataa maal rakkoon qabu. Raadhiis lakki hamilee washii fi gaarii miti maal jechuudha. Hamilee dhibba. Amma waan akkas qoqqoofnee miidhagnee ijoollee isaan kun uffata bitatanii waan maqaa sargii wayiiti deebii wayii kana shirshir jennee deemnu mucaan asitti haftee deemu jechuun maaltu isheetti dhaga'ama reeshee. Maaliin wayyaa ta'etu bisna ijoollee mootii. Jechuun nu faana deemuu qabdi gaa ijoolleedha barsammuu ishii. Achitti wanti amma qormaata wanta adda addaa ta'u. Qormaata maaltu jira maalli isaanis maalidha. Hoomaa nu dhaqnee galuu nu hamachuun nu hamatu bakka kana jechuun immoo hin beekuu qabu jechuudha. Gara fuula duraatti sirriitti beekanii amanuu qabu arguullee qabu. Mucattiyyuu arguu qabu jaaniyyuu jechuudha. Tokko kana isheef immoo mooraalii isheefis gaarii miti. Amma yeroo iddoo akkasii iddoo namni nama argu iddoo akkasii iddoo gammachuufa mucaa hambisnee booda immoo fuunee gallachuun mucattii kana dhoskaa irraa jechuudha. Walumaa galatti akka dhokattu godhaafta jechuudha. Amma kanarratti naan attaakari. Laakki jira sirrii. Amma kanarratti naan attaakari. Kun attaakaruu utuu hin taane lola utuu hin taane. Amma kabajaan waamanii. Kabajaan waamanii. Kabajaan waaman miti. Kabaja keenya eegne. Ammoo akka nu haa kabajanii naa kabajanii mucattii kana arguun qabanii iddoo kan kootinnaan dhabu mucattii mun dhokachuu qabdi. Minaan waan akkasii akka gadaantummaatti ilaalaa jechuudha. Waan akkasii. Kana dhagaa kabajaan waamanii garuu dhaqnee ilaalcha addaa. An kabaja isaan yoo mandidde hin danda'u. Biratti illee waan tokko yoo jedhan immoo. Maaliif na biratti warratti akkas godhanii jechuu dandeessa. Maaliif ana biratti maalidha isaan? Seeraan qabatan immoo isaanii kan wal fuudhe anaaf sidha malee isaan miti. Isaan sirra darbanii ana waa gaafachuullee mirga hin qaban. Anaafatti kan irratti walii galle ameen fudhachuudha. Yoon fudhatan ta'e immoo dhiisuudha malee wanti ana achitti dubbatan achitti nu waamanii waan akkanaa keessa galan tokkollee hin jiru. Anaaf kabajuma koof koo sirrii miti. Akkas jedhi kunoo bakka. Kabaja koof sirrii miti keessaa baastee akkas yoo jette bareedaa kunillee na adeemsisa. Kabaja koo ilaalcha isaan anaa qabanii waan akkasii mooraalii koo tuqama isaan hunduratti yoo ate jette sirrii. Waan masarriiftamu. Bakka. Kanaaf waan akkasii waamamne waan akkasii affeeramne kanarratti isheef waan barbaachisu hunda goone as maazarii bira keenya yeroo deemnu fudhannee deemna. Wanta addaa tokko hin jiru. Mucaan immoo ijoollee isaan kanarraa addana qoodanii addana baasanii hin jettu nama yaadudha bara. Amma waggaa 13 taateetti bara. Hin jettu gara fuula duraatti mucattiin kun akkana seefisee waan arge godhachaa deemtu. Achumattu. Na qoodanii booda hin himattu. Achi dhaltee na qoodanii jechuu isheerra kunuma wajjin otoo ummata tokko qabdan naawaya achi dhaltee qubatti namatti qabu. Ati immoo achitti kabaja koo itti malee isaan dubbatanii maaliif dubbatuma? Yaadana namatti beektu. Maaliif isaan ilaallatu koo waa'ee kana nu duuba hamachuu danda'u eenyullee nama hamata. Nama ijoolleen kun eenyu ta'e ankootiin jedha lamaan ishee ankootiin jechuun nandaa. Nandaa dhuguma dubban. Danda'amaa jedhu dhuguma. Kan koomiti nama biraaf godhatte isheen otoo jedha siifis kabaja keessa sirrii qabu. Moo hojjettuudha innee fuunee dhala. Hojjettuudha. Isheen immoo ayyoo siin jette.
Kanaaf kana tokkosti goone baay'ee natti tola. Kun koo mistira keenyadha. Anaaf situ uummaa beeka. Anaaf si gidduuttidha. Mucaa bira koo ga'uun irra jiru. Kanaaf akkas goone jennu amma isheetti nu. Hamma sitti maazirii waan tokko argaan nu achi dhaqnee dhufnanneeti waan akkasii evidensii akkasii keenyatti isheef yaada akkasii dhiyeessine. Waan barbaadu hundaan goonaa fi wayattoos ijoollee wajjin addan ba'a. Amma nu jecha keenya dhumutti maazirii bira maaziriin si barbaadetti maazirii bira keenya deemu akkuma qabu kabaja keefiif kabaja koofis kun waan sirrii yaade natti fakkaata. Garuu parsantii 50 sirriidha. Parsantii 50 sirriin tokkoffaan akkuma kabaja keenyaa fi tuttuqqii waan isaan dudubbachiisu isaan ilaalanii ija isaanii kosokkosuu fuuneen deemu jechuun ga'e already sirrii right. Saayidii biraatiin parsantiin 50 immoo mucattiin kun mucattii xixinnoo miti armanuutu yaaddi anaanna dhiisanii nagatanii deemanii asitti ofii isaanii achi dhaqanii akkanuma achi deemu beeku akkanuma kanaaf deemu beeku. Kana kanatti sammuu ishee keessatti qabataa deemtu booriftaanii fi akkasii natti bakka haati koollee akkas na dhoskaa turte. Minaa waan baay'eetu haasa'amu. Naasa'amu kun sirriidha. Beekaman. Yaa. Kanaaf baay'ee rakkisaadha. Garuu inni wayisitti mari'anna malee ta'a. Bakka itti mari'atu maazarittis gurra buusa. Akkas akka ta'u gurra buusin maali? Mari'anna. Bakka.